Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortiiwwan guyyaa irraa oolan isinitti himaa waliin tura. Taphoonni torbee 16ffaa liigii olaanoo Oromiyaa Ramaddiibaa Mattuutti taphoonni 5 geggeeffameera. Ganama sa'aatii 2 irratti isteediyeemii Cufaa irratti Mattuu fi Bishaan Toophii gidduutti morkii geggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis kilabiin Kubbaa Miilaa Mattuu fi Bishaan Toophii duwwaa duwwaan qabxii qoodatanii jiru. Kanumaanis Fuwaad Shaaroo Bishaan Toophii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti immoo Jaansayyoo fi Jaardagaa Jaartee gidduutti morkii geggeeffameen galchii Hamzaa Najii daqiiqaa 15 irratti Jaansayyoof lakkoofsiseen boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis Jaansayyoo galchii 1-0dhaan Jaardagaa Jaartee injifachuun dursummaa liigichaa cimsatee jira. Gammachuu dabalaa immoo Jaansayyoo irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti Aggaaroo fi Ammayyaa gidduutti taphaa geggeeffameen galchii 1 boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiitiinis kilabiin bulchiinsa magaalaa Aggaaroo fi Ammayyaa galchii 2 qabxii qooddatanii jiru. Habtaamuu Mul'isaa immoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Ammayyaa irraa badhaafameera. Tapha waaree boodaa sa'aatii 8 irratti Limmuu Gannatii fi Cinnii Mugar gidduutti geggeeffameen ammoo daqiiqaa 16ffaa irratti Abdurrahmaan Muhammad Limmuu Gannatiif galchii lakkoofsisuun dursa qabachiisus daqiiqaa 23ffaa irratti immoo Alaazaar Hubnee Cinnii Mugariif lakkoofsisuun 1 boqonnaaf bahaniiru. Tapha boqonnaa deebiitiinis daqiiqaa 79ffaa irratti Alaazaar Muhammad galchii injifannoo Limmuu Gannatiif lakkoofsisuun walumaa galatti Limmuu Gannat galchii 2-1 Cinnii Mugariin injifateera. Ooliyaad Lammeessaa immoo Limmuu Gannat irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha xumuraa torbee 16ffaa sa'aatii 10 irratti Arbuu Culullee fi Gabaa Roobii gidduutti geggeeffameen ammoo daqiiqaa 5 irratti Daawit Abbabee Arbuu Cululleef galchii lakkoofsisuun dursa qabachiisus daqiiqaa 15ffaa irratti rukuttaa adabbii Gabaa Roobiin argate. Qaaduu Tasammaa galchii sana lakkoofsisuun Gabaa Roobii walqixxeessus daqiiqaa 27ffaa irratti ammoo Naga'oo Adam galchii 2ffaa lakkoofsisuun boqonnaaf bahaniiru. Tapha boqonnaa boodaanis Gabaa Roobii walumaa galatti galchii 3-2 Arbuu Culullee injifateera. Jamaal Muzayyaa ammoo Gabaa Roobii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera.